Inni biraan candlestick pattern keessatti candlestick anatomy maal fakkaata hajoo laaluun barbaachisaadha jechuudha. Maaliif forex trading chart takka eega bannee booda candlestickonni tokko tokko chart san irratti argaman za'a sanitti maal agarsiisaa jiru? Pricing garam deemaa jira? Marketii kana keessa baayeroota hedduudha moo seeloroota hedduudha? Hajoo kallattiidhaan nutti himu candlestick kanaa jechuudha. Kanaaf candlestick kun maal fa'a qabaa? Body qabaa, week qabaa. Fakkeenyaaf body qaba jennuun body is the thick rectangular showing range between open and close. Fakkeenyaaf yoo asitti qabdu taate pricing bullishiin kun maal godhe? Eessa baname? Bakka tanatti baname, asii banameeti xiqqishoo gabbu'ee bakka kanatti maal agarsiise? Loo uume qaceellitti ol fiigee bakka kanatti immoo haa uume gad deebi'ee bakka kanatti close ta'ee cufamee jechuudha. Egaa inni akkasii bullish candle jechuudha. Bullish candlein karaa gadiitti ni banama, xiqqishoo gabbu'ee wiikii ni uuma, as booda ol ka'aa gubbaa sana gad deebi'eeti jidduu sana dhufee close godha jechuudha. Faallaa kanaa immoo bearish candlein eessa banama? Karaa gubbaa kana banama, gad deemeeti loo uuma, jidduutti immoo dhufeeti karaa gadii kanatti close ta'a jechuudha. Kana jidduutti qaamni guddaan magariisa ta'ee fi akkanatti wanta qabu kun bifa kanaatiin shade ta'ee jiru kun body jennaani jechuudha. Qaqallaan wayii paartiin qaqalloo fi tiin ta'ee fi gubbaa fi gadiin jiru kun immoo week jennaa jechuudha. Week jennaa jechuudha. Week sana immoo upper week fi lower week qaba. Fakkeenyaaf asirratti kun lower week jennaani, asii immoo upper week jennaa jechuudha. Inni kun bakka tanarraa kan gasitti kan jiru kun body jennaan jechuudha. Bearish candle keessatti yoo godhan taate pricing bakka kanatti eega banamee asii cufamee booda bakka itti cufamee fi bakka itti baname jidduu banaan jirtu kun body jennaani jechuudha. Pricing bakka itti baname ol jiru kunii fi bakka itti baname gad jirtu kun maal jennaani? Week jennaa jechuudha. Weekin yeroo hedduu eessatti uumama? Opening price fi low price jidduutti kan uumamuutu week jenna jechuudha. Fakkeenyaaf amma asitti maal godhe? Pricing asitti banamee asitti haa uume miti. Kanaaf kana jidduutti bakki inni itti uumamte kun maal jennee lafa kaa'uu dandeenya? Weeks jennee lafa kaa'uu dandeenya. Qaama guddaa asiitii immoo opening fi close jidduu jirtu kanaan immoo body jennee lafa kaa'uu dandeenya jechuudha. Kanaaf upper week is line above the body. Marking is the highest price. Kanaaf upper week jennu ishee kana jechuudha. Bakka tan gubbaa kanatti pricing dhufee asii banamee gosi cufamu cufaa kanaa fi high jidduutti paartii uumamte kanaatiin upper week jenna jechuudha. Faallaa kanaa immoo lower weekin karaa gadiittidha. Fakkeenyaaf pricing asii banamee karaa gadii kanatti lower price uumeeti ol deebi'e waan ta'eef open fi low jidduutti argamu kanaan lower week jenna jechuudha. Yooniif candle sun bearish candle ta'e pricing rangein close fi high jidduu jirtu upper week jenna, rangein open fi low jidduu jirtu immoo lower week jenna jechuudha. Yoo qacaraate immoo candle sun candle bearish candle ka ta'e bakka pricing itti banamee fi point high itti uumame jidduu ka jiruun upper week jennee bakka pricing itti close ta'ee fi bakka pricing lower value itti uume jidduutti bakka jirtu saniin immoo maal jechuu dandeenyaani? Lower weeks jenna jechuudha. Kanaaf the open is at the start of the body, the first price of the period. Kanaaf bakka itti pricing itti banamu sun jalqabatti banamu saniin open jennee bakka pricing itti cufamu saniin immoo close jenna jechuudha. Pricing sun ranges as yeroo nuuf kan beesan keessatti eessatti banameeti eessatti cufame, cufaan lamaan kana keessatti immoo high fi low bakka tamitti uumee kajennee adda baafnu immoo high fi low candle saniiti jennee lafa kaa'uu ni dandeenya jechuudha.